السلام عليكم. وعليكم السلام. أكم غربا نجا ما غربا بوتين غرتو كلو هقولاتهم بوتين الرجل كبر إيه بلا مبوي ما كان يسري يلا فوتة كبر دينغدا تو كويا لا تقبضين غرتو يعني ده ما قبضت ويدا أيه أكسي أكبر نجا ما دار كتره يا ده سجرا يا ده نعم بيتاني مالك أجايب مال كاتب غربا أكم أبا كم قوتا ما يزجرتن مالك واسطة واسني تيمنا تمام لا ما قالت سبسبا وكين ولا دبي وهي وانا انجده dubbii wayii jennaani maaliree boru manatti koottu jedheeni borutti beellamanne. Boru beellamattani. Jaarsummaa wayiiti dubbii maali ma buqqee wayiiti naan jedha maali dubbiin sila. Anatu isin saalfatee inni illee anumaaf isin waa'ee kana anumaaf isin gaafate. Maal na saalfatta sila ambarra halagaarra halagatu sitti aaneeree ilmi abbatti waan agame abba maafaadhatti himataati. waan akkanaati yoo naan jette ada simaayyuu dubbii kan fuudha jedhaniin tala biyya alaa tabaana. Anuma xiqqashuu isaa sultaanii kanaan ni beektanii isaa hiballeeti hedduu wal jaalanne illeeti xiqqashuu sinuma saalfadheetti isaan waan jedheeti. Waan isinitti hime si aayyuudhaadha isinittuu himne. Dubbiin aan tuqee ani akkanallee hin seene kaayoo sanii fi anillee karaa jirraati sabsabaa galutti deemnaan aan tuqee dubbii. Maal intalli ta akkami silaa intalli waan akkamiiti. Intalti hedduu wanti jaaladhee faabbaane intalti birrillee sirri qabdi birrii kana. Yeroo keenya kana bakka kiyya keenya kanatti ni beektanii birriin tun ni jajjabaatti birrii tanallee hedduu qabdi wanti ani yaada kana isiniin gahuu danda'eef yaaduma kana. Maali goonaree amma mucattiin birriin ergi turee maali kunoo gurbaani kaabbaa shamsu utuu akkanumatti intalti achiitti ergiteetti. Wanni shif jedhi gurbaa mashuree aanan nutte. Biyyeetti hanyat akkasiiti gabbaa shamsuutu wono akkuma intaloon birriitti ergiteetti ne kaawwadhaniifi waan gabbaraa ga ergi jedhiin ka maali baratti tolchee amma isin nama fuudhaa jira akka biyya hindii kabaanan. Suni naftuuti dura warra wal barsiisinaan jetteeti waan kanaati isiniin gahuu fedheeti. Warra intalti warra kam? Intalti gosa badii. Badii? Balaa nutti hin bu'ine badii warra jiraan du'aa dhalchu warra du'aan jiraa dhalchu jedhanii subhaanallah zabana durii gosa badii tan wanni badii irratti kaasanii fi waaqa keeti yoolaa namichi du'eeti wanti du'u wanni hin du'u dide jedhani eegasanii jaartii itti erganii jaartiin sun hin dhalte jedhani du'aa irratti moo du'aa irratti qudraa rabbiiti subhaanallah kana maala rabbumatti dalagaa jettan jenneeti. Amma haa ta'uuti intalti ta'ee nuti. Intalti Haaji Bariisooti. Haaji Bariisooti. Abbaan nama gaarii abbaan homaan jedhu. Abbaan homaan jedhu diqqoo waa dhugaati. Wal beektan jechuudha. Maal dargii gilgilooti yoo san namni farshoo haraqee giddiin nuu baasu isaami giddiin. Amma gaayoo san dirqiin nama obaasanii poolisiin jaanyaan duuba dhaabate salaata yoo san maaltu salaata maaltu jira dargii akka amma alhamdulillahi aalimni bakka hundaa gadi jigee ganda keessa deemee masgiinni bakka hundatti dhaabate kanaa miti shukrii rabbitti haa jiraatu yoo san namuu islaamaa kiristaanaa addaan hin beekamu cooma kana nyaatee kiristaanaa islaamaan addaan hin beektu akkasitti yoo san namni nu fixaa ture yoo san agilgilootii waliin wajjanne isa akkasi abbaa waliin jireenyallee maqamnaa. Hajjiyyuu hajjisiisee deebiseedhaani waggaa tare. Isitu hajjisiisee intaloon isi intaloon. Maarreen taate maali gabbara hoo gabbara namichi gannuun ciisu maa hoo gabbara waan gabbara kuma shantamaa baanaa kudha wayii gadi hin jedhu. Namichaan beeka. Gabbara jette mucattiin. Awwaayii gabbaraalee waliin haasofni homaa qabennaan homa takka kanaaf hin yaadin naan jette yoo bira geettee biraan adeebiste hin beeku. Inshallah marre taate oo rabbi fede boru kalaasi sultaani adaa waan sanii sultaan talaanillee ol beekumsa qaba jedhanii mee sultaaniin qorannaa waa maraamu sultaani waa dhagaa oduu qalloo waa dhagaa hin beekunaan hin jennaan intaluma sanii beekan beeka sultaan nama tokkichaa miti sultaani beekaa sidossa ma waan kana dubbataa mesuma goona nillee amma baanaa tokkicha manurra eeggataanu eeggatu bakkasumaan goono
Ani kun amma waa kajeele. Maal? Intala beeku akkamitti una wallaalee tarana oduma Beekaa bara namni intalli warraan mana abbeerota. Ana akkamitti amanii Abbeerota bara sultaaniyaata asi guddate malee warra haji tamaamiitiin bari warra tokko warri. Intala sultaanamma intalana inni ofii isaatiin adoo isiin fuudhaa jedhee wanti yaadu takka illatti mul'atu nama. Kalaas. Maal kijibaaf ganamaanii fixeensa keessa deemaa dhufteere kan fuul. Moo na dallaaluufi na attaallaluuf deemtu. Ma waa isin soba abba mujatti ma inumaan beeku haga suuraa dirasitti garsiisee. Deemi sultaanima dura itti mattetti ana. Dura na tuffiif sultaanitti ana dhiitte sultaanitti mattetti. Sultaanima deemi dubbi matteettu hin barbaadu. Dubbi matteettu natti haaftu. Sultaani jedhaa. Tokko. Faamilii tokkoffaa anaaf kabaja qabaachuu qaba. Lammaffaa faamilii isaa kabajuu qaba. Bakka waan ani jedhee na dhaga'u ani waan naan jedhe dhaga'u. Malki keessatti immoo dhiirri ofumaa isaatii dhiirummaan isaa malkii tokko ani akka kiyyatti. Dhiira akkasii dhiira bareedaa dhiira maarree midhaan akka dubartii gadii sana hin jedhu. Bareedaa onaa kenna rabbiinis hin jibbu. Sadartaan ana kabajuu qaba jaalala keenya kunuunfachuu qabna. Faamilii isaa kabajuu qaba kanuma beeku. Ani kabajaa caalaa jaalalli jira natti fakkaatu waan ta'eef. Bifa akkas dheerataa gabaabaa furdaa minaamin dhiirummaan isa hungaa. Akkas jedhee yaadde. Lammataan immoo nama umree xiqqaaf hin jaalatu. Nama umree guddaa. Nama of beektu. Sirra jechuudha. Yaa. Dhibannaa gabaabbateera hangana haasa'u nan barbaachisu waan jechuun yeroo awwalaatiif jaalallee yeroo si qabu akkam si godhame yeroo awwalaatiif isa durii sana yaadadhu. Nan qabdallee waan akkasii darajaa tanaa walaakin naqaaneensaa in dhodhofadharraa dhofadhe ilaaluu barbaada midhaan naallee akkas. Waan akkanaa qabu. Akkas jaalalli akkas daran nan qabne. Walaakin akkas irraa qaba yaani dhofadhe ilaaluu fadhaa. Jechuun jaalalan qabamani koo hin jiru. Ati jaallachuun koo this is gift. I know. Kenna rabbiin biraa kennamu. Jaallachuun qaanyii miti. Love is. Jaalalli daras akkas na miidhee akkas na godhee ture akkas keessa miira akkasii keessa ture siin jedhu san hin qabu jechuu kiyya malee bar jaalatamuunis jaalachuunis iddilii guddaadha. Yaa nama ati fakkeenyaaf waa'ee jaalalaa kana irratti wanti si gaabbisiisu jira. Itti mee jiraadhe kan jettu abbaan fedhu ምንም ነገር አያስፈልግም ግን ጎቹ dhabuu keetiin yookaan itti muu dhabuu keetiin yookaan siif baruu dhabuu keetiin wanta itti dhabdu wanti si gaabbisiisu jira. Namatti jaallatte ituu nama sana argadheenuma itti heeruma itti niyyatte garuu silkii dhabdee adaraashaa isaa bakka wal kabaddan garuu keessa kee qalbii kee keessa jiru wayii jira. Dur. Nagaata. Waan akkasii irraa of fageessaa. No, kun waan barbaadee fidduu mitiin kun. Ay, amma fakkeenyaaf akka jiru laayivii amma jiru kana keessa namni adda tokko biyya adda addaa ta'ee wal janajjanee qalbii wal fuudhu midhaan nagaraallee irralle sanirraa baay'ee of fageessaa. Meegaa gaaffii sadhumaatii. Har'a gaaffii ajaa'ibaa irra jirra ijoollee loof midhaan dhiisa. Gaaffii inni dhumaa kun waa'ee sooshaal miidiyaati. Feesbuukas, Eemoos waan adda addaa kanan fayyadamtaa. Nammati irraa hin eegin. Sigale waan ati hin eegin nammati bakka kanatti hin eegin jaalala sirraa qabamee sin jaaladha siin jedhin rifatte jira. Garuu hin eegin bakka. Miidiyaa irratti osoo hin taane lafuma irratti nama na jaalata jedhee ani shakkine lafa irratti kan na jaalate hin jira. San. Rifatte hin eegne. Miidiyaa immoo ani immoolleen tattaqqamu baay'inaanii faamilii bichaa dawwalaa. Facebook maqaa kiyyaanuu fayyadamuun ture. An TikTok dhufeennaan laayivii eegalee ganaa waggaadha. Hanga TikTok keessatti waan akkas hin jira koomentiin baay'een keessaan barreessamu naamini waan ani nama akkasii naaf naaf ta'u jedhee irraa cinqabe tokko dhibba tokko hin qabu waan ta'eef. Inni nama rifachiisu. Inni nama rifachiisu waan akkamiiti beektaa? Yookaan nama akka abbaatti sitti siqee si gorsu. Yookaan immoo akka hangafaa wayiitti yookaan immoo nama barumsa barsiisaa mana laadan ta'ee bakka qubna garayaa. Yookaan immoo qaamaan abbaa manaa addunyaa keetti ta'uu danda'a. Look,
Maameen tankwaaye taatu zubee bistan dabbaan sin arma jala warra nabiya kubaa jira akkan wanti lafu taate na uumame beekaa wanni ati amma jette kun lafu magana na uumame silkiidhaan miti. Lafumaa jechuun feesila feesii jechuudha. Xunqalaa mitiim. I am professional psychologist. Ani qabu kana wanti na PhD koo kan kana jedhe. Bataami akkanumatti dhuguma rabbiin nama nani kabajuu naman bakka yohoona nagara akka maameen jedhe kana qabu yeroo gaafii jaalala naa dhiyeesse libbee dalaggate. Kana warri beekullee as jalan jiru. Yaa erga gaafa sanaati nama sana ilaaluun minaaminee isin qaafachiifne? Badee funni jedha dheessuu laa bakka inni bahee safaranni bahee hin boowwan hin dheessa guyyaa sana. Yoo na dhokadhe ilaaluu jaaladha minaamin nagar. Ay maami. Sirriidha waan akkanaa nama gaaxama sii galee. Anis maalan godha beektaa? Yeroo danuu dubartoota akkamittan dhiyaadha beektaa? Amma Samiiraa kana akkan itti dhiyaadhe awwala akka abbaatee itti dhiyaadhe gosa akka keetii ilmoon qaban jedhe. Giiftii koon jedheen ani koon jedheen ati anaa ilmoodhan jedheen. Ilmoo akka kee bareedduun qabaa. Minim nagara taasibe jedhe yenee feqarin jedheen. Qas jedheetan. Ati koo jedheen mucaa koo si hangafaa biyya alaa jirtu fakkaatan jedheen. Qas jedheetuman qaamaa. Qas jedhaa keessa seente waraante. Jilba koorran ciibse achumaan fedheen. Achumaan itti naasa'aa qas jedhee ziqqi jedhaa. Achoo kiishingiin galeef. Kiishingii beektaa? Yaani fikir ayyaa dhiira kana. Nyaatamne ijoollee akkana nu nyaatti warra dhiiraa eeshi. Maalfan jedhe beektaa? Akka dhiiraa sheexanni hin jiru. Dubartii jedhamutti sheexanni. Attaalaayii. Dubartii tokko immoo jaalala qabsiisuuf immoo dhiiraaf iisiidhaan fakkeenyaaf dubartii tokko yeroo dhaqxe amma fakkeenyaaf ittiin haasofta salaamu alaikum alaikum akka fayyaadaa jirta nagaadhaa alhamdulillah kottukaan galla wallaahi kottukaan mana deemna siin jedhamti lakkii boondee bituma bakka deemtu illee hin qabdu lakkii kun akkana dhaqeetti dhiiris beekaa qoyoo lakkii kana sitti muufan akkasii godhuufan minaan giddiidhumaan dhufti bishaan dhugdee deemte jedhama hin dhufte akkamiinu mana galti dubartii tokko hanga uuruun si dhungatamu qofa sana booda itu manni ka'ee deeme illee siin hin gadhiiftu. Salphanneedha. Innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun. Ayyaaggalaalasa. Ay laafin nageenya wallahi warra dubartii kana dhageettiidha. Ay gara laafin nageenya kana jedheen. Kun gara laafummaa miti. Maama iccitiin hojii alaan baasin istooppisin jedha lataan as jala. Dhugummaa limdii nama sadiin qaba. Amma dhiirri jechuudha mana fudhatee dhaqee haaraan. Dubartii tokko akkoo mana galfannaan manaan geenyaan dhiirri tokko yaa jarri dhiiraa isin gorsa ajaa'iba. Dubartii tokko hin dirqisiis maaltu akkas gaddidaata. Hin dirqisiis amma namni tokko erga mana galtee carraa kan ammaa hin dhiisu. Amma namni gowwaa tokko maal jedhee wal gorsaa. Erga fiddee of harka galfatte maal fiddi bakka jammir jedhama. Achumatti fixiiti. Isiinuu si gattee hin deemtu minaan waliin jedha. Gorsan taanee wal gorsa. Achumaan giidoodhaan wal qaba. Si galee giidoodhaan gara yeroo nama qabu nama miidhuu danda'a. Rakkoo namarraan ga'uu danda'a. Luka kun big shame. Seeraanis rabbiin biraayis maaliinis. No. Amma dhiyoo bal'isu. Yeroo hammatte kaatu ejjiheen wadataachuu awriti. Waan nama hin gallee fa'itu jira. Awri yeroo hin jedhu. Sii galee nama hin galle. Lakki ishee bakka karaa nutti hin cufinii jedhaa jiru. Yookaan baraan dhufan abaaboo sadii na ergaa ishee dhiise. Kalas laas geemiidha adda baanaa. Haasaan dhiiressine dhiifama nu godhaa warri takkaa godhaa jirtanii. Abdii koo afaan Oromoon dubbataa jira. Maal Oromiffas hin qayyarame Oromiffi hin qayyarame? Maaliin walii galaa irra laatanaafate? Yaa nama tokko faallaasaa. Hadha gorsa ajaa'ibaan qabaa. Gorsa sa'aatii jaalalaa irra geenye irraa የፍቅር ሰዓታችን ደርሰናል። ኮድ 21ዶች አብዛኞቹ ወጥታቸዋል። ሼር አድርጉ እንዲመጡ ወደ የፍቅር ታሪክ ትምህርት ሰዓት እንሄዳለን።
የፍቅር ታሪክ እናስተምራቸዋለን። ፍቅር ከሁሉም ይበልጣል። ፍቅር ከሀገር ይበልጣል። ፍቅር ካለ ጫካ ውስጥ ይኖራል፣ ሀገር ባይኖር ራሱ ሰውዬ ዚስ ኢዝ ዘ ዳንጀረስ ላል ለ24 ሰዓትም ቢሆን ምታፈቅራትን ቺክ ይዘህ አቅፋት ደርቀ ትቀራለህ በራብና በጣም ምን ችግር አለው? እኔ አሁን ከሰሚራ ጋር ያ ረቢ ያለ አንድ ቀን ግደለን ነው ያልኩት።